Barakan hora Finfinneetti fulbaana 21 hora Arsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015tti kan ayyaaneffatamu ayyaanni Irreechaa waltajjii sabaa sablammiin biyyattii hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf ka qophii taasisaa jiru ta'uu Koomishiniin Turizimii Oromiyaa ibseera. Koomishiniin kun ayyaana Irreechaa kana sababeeffachuun aadaa, duudhaaf bakkeewwan turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jira jedhan Daayirektarri Kominikeeshinii Koomishinii Turizimii Oromiyaa Ifabas Abdulwahab. Irreechaa kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee turizimii, waa'ee aadaa beeksisuu wajjin wal qabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii turizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhihatu boru immoo sagantaa Miss Tourism Oromiyaa jedhu lammaffaa isaatii fi Tourism Awardii lammaffaadha kan dhiheessinu. Iftaan immoo Irreechaa Woog imala Irreechaa kan jedhu Piyaasarraa haga Addabaabaayii Masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan Piyaasarraa haga Masqala Addabaabayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan rakkabootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as Addabaabaayii Masqalatti akka dhugan taasifamaa jechuudha. Irreecha irratti namoota miiliyoonotaan lakkaa'amantu hirmaataa ka jedhan obbo Ifabas jiraattota magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutiif madda galii olaanaadha jedhan. Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman jedhamanii yaadaman namoota miliyoona 5. Namootni miliyoonni 5 kun at least namni tokkoon isaa uffata aadaa biturraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa jedhameeti kan eegamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara biliyoona 25 galiin dabalataa ayyaana Irreechaa kana waliin wal qabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eegamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli Bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu biliyoonotaan kan lakkaa'amani kan qabu. Barri darbe kun yeroo itti nageenyi biyyattii qorumsa guddaa keessa ture waan ta'eef irreechi fuuldura keenyaa kun akka nagaan kabajamuuf hawaasni hundi nageenya isaa tikfachuu qaballee jedhan obbo Ifabas. Irreechi ayyaana obbolummatii, ayyaana nagaatii, ayyaana galateeffannaa waaqaati. Kanaafuu Oromoon duruu hammataadhaa saba hundaa waliin jiraachuudhaaf duudhaan isaatu kan hayyamuuf. Garuu ayyaana Irreechaa kanatti nagaan tasgabbiidhaan akka xumuramu saboota hawaasni magaalaa Finfinneettis ta'e hawaasni magaalaa Bishooftuu sirnaan keessummoota gara magaalota kanaa dhufan kunuunsee akka gaggeessu abdii guddaarraa qabna. Kana caalaa garuu haala nageenyaa eegsisuudhaaf hawaasni hundi ga'ee irraa eeggamu guddaa waan ta'e jecha haala nageenyaa hawaasni qaamolee nageenyaatti waliin ta'ee nageenya isaa akka tikfatu jechuu yaada dabarsuu barbaada. Sagantaaleen Koomishinii Turizimii Oromiyaatiin har'arraa eegalanii hanga guyyaa Irreechaatti gaggeeffaman Oromoon aadaa, duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaanoo waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifabas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu. Biqiltuu odaa qabadheetan gara Irreechaa irratti nan hirmaadhe viizit Oromiyaan kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaanirraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akka isaan kaa'uu danda'ani. Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootiirraa odaan ni taa'a isa fa'aa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhataniitu yaadu namoonni baay'ee. Bakka toon fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban argisiisuudhaaf dabalatas immoo odaan jiraachuusaa akka isaan hubatan fi biqiltuun odaa jiraachuusaa akka isaan hubataniif asirratti dhiyaanna.
Namni kamiyyuu bakkeewwan tumaa fi lallaba gadaa Odaa shanan Oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota Odaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf muuxannoo wal jijjiiruuf oomishaalee waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa. Odeeffannoon koomishinicharraa argame. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.